baay'ee isin kabaja walii daddabarsaadha wanni isin injuu share godha sagalee ummataa tana share godha warri salaamtaan jennees isin hundinuu bagana gaan dhuftan nageenyi isin badaadha kan muslima kan kristaana kan waaqeffata hundi keessanuu obboleeyyanii welcome isin injenna arra mata dureeniin qabadhee dhufe laga diimaa jetti sigale ummanni keenya irra guddaan laga diimaa jee ibsassobu jira jechuudha yoo layni diimaan dhufe miskiinummaa keessaa baan maali yaadadni beeytani nama yooniin Ameerikaa dhaqe niin tujjaaruma yooniin Saudi Arabia dhaqe niin tujjaaruma juu tokko yaadadhe sigale yoo Ameerikaa dhuftees tujjaarumuun hin dandamtu yoo dalagatte malee yoo Saudi Arabia dhaytes tujjaarumuun hin dandamtu yoo dalagatte malee gajjetti dalagatte malee sigale layni diimaa yoo dhufees yoo sirnin jiraanne bu'aan takkallee hin jirtu jechuudha waan takkaan isin yaadachiisa Itoophiyaan gaafa Mililikis laga diimaa qabaachuu turte biyya hiyyeetti turte gaafa Haile Sillaaseetis buufata galaanaa qabaachuu turte beelawwan loondanii yaadattan talafarraa fixxee Haile Sillaaseen akka aangurraa buutuuf gahee taphatte gaafa Dargiitis laga diimaa qabaachuu turte Itoophiyaan hiyyeettuma turte jechuudha Itoophiyaan maal dhabde sirna dhabde hooggansa gaarii dhabde sigale nama dadhabaa hooggansan dandeenya harka buuti ummanni Itoophiyaa kun guutum biitii sun abaarsa qabdina fakkaatti sigale nama dandeeytiin qabne harka buuti jechuudha nama sirna geggeessuu hin dandeenye fadhiidoo jawween baanu harka buuti jechuudha saniifuu laga diimaa jette arra laga diimaa biitii takka arkachuun biitii takka buufata galaanaa qabaachuun waan deeggaramuu qabu waan hin anillee wareegama kafalee mootummaa sanii wajji dhaabbadhee deeggaru silaa osoo mootummaan sun mootummaa ta'e osoo kijibaa ta'uu baate osoo fakkeessituu ta'uu baatte osoo mootummaa ajandaa uumuudhaaf dhufe ta'uu baatte namni hundi wajji dhaabbata jechuudha ankara duraa isinumaafin hime gaafa Somaliland jettanii beerri gurguddaan PP kun hundi gayyaa'ee harma urgufee kun garaa gurguddaa kan hunda PP urguftee huuy jettee galaana diimaa harkatte tana rabbuma tokkichaatu isiniin gahe rabbuma isin gammachiise mee maaliin jaaree qaalichi sheeyxaantichi jechuu ture gaafa dubbii Somaliland gabbaheetiin sigale gabbaheetiin lakkii wanni kun kijibaa namichi kanuma buufaa godha rakkina biyya keessa kana ajandaa firra alabbaasuu deema cinqii gartee fuula isaa madaatii baafte tana firra alabbaasuu deema ajandaa kana uumuu deema malee wanni garbi diimaan inni fidu layni diimaan inni fidu jirtuun isiniin jedhe ammallee an akkasumaan isiniin jedhe yoo dhiira ta'e namni amal lama lolaafiin deeman jiru amal lama beera keessa dhaabbatee dhaadataan oolu dhiirti deemtee dhooytee laga diimaa fitti amaartichitti meebar distii kudhan ibiddarra keessa takka bilcheessitee nu nyaachifne jee sigale woomaan an afaan oromootiin iyyaa ture afaan amaaraatiin sirritti himeef jechuudha hin dandayu kun waa takka fiduu hin dandayu lola yoo seenes hin injifatu lolli inni injifate loluma Tigraay sanuun injifanne maayyirra xumurrisaa araara tahee jechuudha sigale ummanni keenya wanni gadi qabee beekuu qabu laga diimaa moo lubbuu namaa duursa dhiiga diimaa Oromiyaa keessa lola'u Itoophiyaa keessa lola'u jalziizo welcome Itoophiyaa keessa lola'u naannoo Amaaraa lola'u naannoo Tigraay lola'u sigale kana dhaabsisuu duursa moo laga diimaa je'anii gartee ummataaf mazmuurii hunda iyyisiisanii galaanoo jetti mazmuuriin farshoo quuftee sigale itti qaanfachuu teessan Qamar Yuusufii fi gurbaan iyyusunis maarree geetawun sunis itti qaanfachuu teessan walleetan sigale akkanuma qabaanaa ta'an jecha kiyya itti qaanfachuu teessan sigale Abiyyi dhumarratti ittuma qaanfatta isa deeggaruu irrattis if qaanfatta hujii isaa wajji dalaydirrattis if qaanfatta jechuudha saniifuu osoo isinii himu jirruuti jala yaa'u jirtanii jechuudha ittuma salphachuu teessan galaanoo jettanii kan farshoo quuftanii abbootiin qabeenyaa maallaqa isinii kennitee akkasitti alba'uu turtan san ittuma qaanfachuu teessan sigale mee galaana moo
galaana moo lubbuu namaa dursa if gaafadha namni ka baala mukatti harca'u jira koriidari janii ma harargee koriidari janii harargee guutuu diigu jiran asiin koriidariin dhaabbate addunyaan jecha asiin ummata miskiinan buqqifnu jecha achiin ummata buqqisu jira jechu ashkarri arab imireet kun ashkartichi biyyamma Itoophiyaa tokkummaadhaan arab imireet harkaa Itoophiyaa bilisoomsuuf qabsaa'uu qabna nuti ilmaan Itoophiyaa kana arra beeksisni nan baasu arab imireet jalaa Itoophiyaan bilisoomuu qabdi jechu namichi dallaala arab imireeti ergata kalaga diimaa dha'uu qabda jeera isa rakkisu jirus arab imireeti nuti ajandaan keenya ammatti laga diimaa miti nageenya ummanni Itoophiyaa wanni itti haajamu nageenyatti haajamu namni dhumu jira gaangistara hattuu namarra jaareen nama fixu jira namni buqqa'u jira koriidari jeen nama sigalee khaadireen tun kortee miskiina oofu jirti gibira kana matarraan itti gabbuusanii gibira Itoophiyaa guutuu Oromiyaa qofa kafalu jira keessattuu naannoo sadii keessattuu ummata Jimmaatiif Harargee fi Arsii Baale kana kafalu jira jechuudha ummanni kun gatii kafalu jira jechuudha kana dhaabsisuu dursa malee ummata nageenya buusuu dursa malee ummata ifii dhageeffachuu dursa malee galaana diimaa jedhanii ajandaan isaan uuman gartee waan irra khasaaraati jechuudha waan irra khasaaraati obboleeyyan kiyya galaana diimaa wanni jedhamtu yeroo ammatti ajandaa keenyaa miti ajandaa Oromootii miti mootummaan kun mootummaa Oromootii maarree Oromootii waan jedhu dhawaa jala mootummaa PP'ti itti yaawwamamni isaa ashkara arab imireeti fedhii arab imireet guutu jira malee fedhii arab imireetii fi lallabu jira malee halkanii guyyaa fedhiin Itoophiyaa nageenya laset kadarra walii galuu qabna jechuudha inni immoo wanni deemuuf maqaa Oromootiin ichi dhaqee Oromoon moohamee maarroo wanni jedhamu hin jirtu nuti abiyyi Oromoos bakka bu'u Itoophiyaa bakka bu'u kan inni bakka bu'u arab imireeti laset ashkarticha warra arab imireet kana Itoophiyaa irraa baraaru Itoophiyaa keessaa luqqisu akka gartee qooshaa keessaa rifeensa luqqisanitti if keessaa luqqifnee horma xifaa kana sigale horma xifaa kana if keessaa baafne seexaana dhiiga namaa dhugu malee hin jiraanne kana if keessaa baafne jiraachuu yeroon isaa ammaa jechuudha obboleeyyan kiyya wanni beekuu qabdan eeltiraan kootu nagaa wajji fayyadamii garuu waraana waan jettu waraanaan ichirra jaaradha wanni jettu hin jirtu takkaa biyyoota addunyaa biyya namaa biyya daldalumaaf itti fayyadaman malee waraanaaf nama bishaan barbaadu takkaan garre yoo bishaan sun keetee malee eeltiraa seeraan UN keessa galmooytee amata meeqa inni makka wallaalummaa satti wanni inni haasa'u Mallas Zeenaaw fa'aatu katabee kenne boo eeltiraan akka dhiiran lolteeti bar alaabaasii dhaabbattee bar arralaal ilmaan eeltiraa kadheen gadda Isaayyaas jibbu Isaayyaas dura dhaabbatu biyya alaa kanatti Isaayyaas akka walga'iin godhanne godhuu ture arra Isaayyaas wajji dhaabbachuu jiranii jechuudha birmadummaa biyya isaanii irratti qoosaan taphni jiru jechuudha maaliif ilmaan Tigraayitu dhiiga dhangalaasee fidee jechuudha eeltiraa digale amma namnummaan Birgeedee Ahmaduu Maarree Ahmaduu jee joollee shiishaa quuftee shaggooyyee taphattu tan Finfinnee keessa sheeyxaanticha oofusun deeggarsa dhabdeeti ifiifuu birmadummaa biyya keenyaa wajjiin dhaabbanneettee isaanii wajji dhaabbachuu jirti jechuudha maalummaa biyyaa beeti jechuudha namni isaan keessaa gatii ittiin kafalin hin jiru jechuudha biyya UN beeyte biyya UN keessatti amata 40 ol practice godhaa jirtu biyya alaabaa mataasii qabdu biyya gartee birmadummaa mataasii qabdu
Keetiin an ummata hedduun harkaa qabaa caccabsee fuudhaa jeetimma ilmaan miskiinaachi fixuu deemaa. Nuti kan iyyaa jirruuf kana. Nuti kan iyyaa jirruuf kana. Jawaar Mohammad gaafa kaan yoo Tigraay itammoo amtanii qaanoytanii salphattanii diinagdeen Itoophiyaa hundi isin harkaa caccabdii taa'aa jeen. Arraa Sheek Abbutaa yooniif Eeltiraa dhayxe. Is over. Ni hundaku ni kijiba. Yoo dhiirate yaadaku. Amma duraan isinii hime sodaataa uleen sagalii jan. Tanaas ni fudhata qalloodha. Moodaddaba jee lafa darba. Tanaas ni fudhata. Amata lama loluma himu jira. Amata lama ni lola. Ni lola. Dhiira ta'u maal lolle deeme? Sodaataan garaa udaanii si'el. Deeme maal lolle? Saniifuu ummanni Oromoo waan as deemuuf if qopheessa. Woboonis if qopheessa. Hooggantoonni wobootis. Yoo wanni takka happiin taate namuma Finfinnee kontirool godheetu abbaa biyya saniiti. Hayyoonni keenyaas qawwee biyya keessa guutte tana qawwee san akka gartee ajaja takka jala gooturratti hojjedha. Itoophiyaan amma yeroo badduu keessa jirti beekatu. Maaliif yoo jettanii yoo kana gaafattan taate Amaarri funyaanitti hidhatee jira. TPLF hanga funyaanitti hidhatee jira. Woboon hanga funyaanitti hidhatee jira. Sigale yoo wanni takka khikir taate Oromoon laal ka afaan tokko dubbachuutti hin jirre Oromoodhaa beekatu. Ansumaafiin dhaamala. Mootummaa tana keessa warri qaallichi darasoonni qaallichaa kan namicha jala deemu jalaa gubbaan Amaara qaallichi. Sigale halkan tan gangalchaa bulu Amaara guyyaa kan wajji oolu Amaara kan wajji mari'atu Amaara. Sigale jarri inni wajji mari'atu kun guutuun fannoo wajji wal quba qabanii. Keenya kana ka woboo balaaleffatu onnumarra ka isaa wajji jiru kun woboo balaaleffataa nuti wal quban qabna. Amma isin Geetaachoo Raddaatii fi Jeneraaltichi wanti sun waan Gabratsiyoonii wajji wal dhaban si fakkaatti ichi ta'anii irra dalagu jiran. Hoggi Geetaachoo faa wajjin amma Geetaachoo fi Gabratsiyoon wal dhabee jamaraataan gariin. Ay barge ummanni ka keenyaa miti bar ummata hijaan irraanfanne ummata dhiiga jaallan isaanii ka ganna qabeen irraanfanne ummata qabeenya isaanii ka shayxaanni kun barbadeessin irraanfanne bar Shaabiyaa irratti afeeree Araba durooyini Araba irratti afeeree qabeenya inni barbadeesse hayyoota isaanii kan inni kallacha dhayeessan ummata irraanfatu si fakkaatte yerootti eeggachuu jiran warra dubbiin galteef warra baraa fi muxuxxee gajja'anii jala bahanjee gartee sigale gajjee isa jala deemu yerootti eeggachuu jiru sigale kagartee irraa quban qabne hawaan dabarse quban qabne keenya kana walaa hoolaan kayoo arra waboo keeysaa dhaqee isa galees halkanii guyyaa waborra dalagu keenya kana jarrimmoo laal siyaasaa Itoophiyaa tan dhuubanii dhuganii yaan ablee kara lamaati isaan jabaadhu jechaati miila isaa qabanii oofan sigale karaa fi barbaadansa sigale karaa fi barbaadansa saniifuu Oromoon waboo wajji dhaabbattanii joolleen Oromoo taraayyaa ittisaa keessa jirtan sigale maaltu dhufuu deema waan dhufuu deemuuf qopheessu qaallichi yoo lolees lolli inni lola Arab Emirates malee lola Itoophiyaati miti gaafa kaan bishaan Abbaay kana gaafa bishaan Abbaay tolchine way tiriika manatti isinii nayna way baga gammaddan tiriinii isinii dhufee jechuu turan meemma tiriinii tokko jira meeyaa ummata Itoophiyaa dubbuma tana gallaala gaafa Abbaay eebbifame elektiriikiin mana seena hanqina ifaa jalaa baana qotee bulaan hundi gartee tumtuu tana ooyiruu isaa keessa godhatee ichuma marashaa tolfatee qottoo tolfatee ifaan gaa maal ziz amma gartee wanni guddanna jechuu tura meemma namni waa'ee Abbaay san dubbatu jira layni diimaanis oggii dhufe ati dhumteef itti cabxee itti bayxee fidda Arab Emirates khatti fayyadamu niyuun dhufu osoo cabsee seeneewu osoo cabsee seen wallahi bulchuun danda'u maaliif jiina gaafa nuti bar wanni dhufaa dabraan nu bulchuu bilisummaan beeynu bar Tigree maaliif bulchuu dadhabe
ummata amata diidamii ol amata soddumii ol bilisummaa practice godhe mi'a bilisummaa arke sigale Eertiraa alaabaa fi dhaabbattee ilma isiitiin jallatullee bulu jirtu tan dangaan isii kabajamu jiru kan ka ilmoo ifiitiin bulu jirtu tan dhiisi sigale Oromoon wanni cuftinuma yaabbatuuf bilisummaa mi'aan beeytu jechuudha. Jarri bilisummaa mi'aa beeka. Bilisummaa isaanii ta dhufte tana dabarsanii kennanii. Bilisummaa abbootiin isaanii gatiitti kafalan tana dabarsanii kennanii. Bilisummaa hayyooleen isaaniitti dhuman kana dabarsanii kennanii. Never hin kennanii. Anaa fi si caalaa warra siyaasan galteef. Anaa fi si caalaa warra siyaasaa beeku. Sigale. Never hin kennanii jechuudha. Saniifuu dhumaatii guddoo ta'a jechuudha. Yoo cabsee seenillee bulchuu hin danda'u jechuudha. Yaadatta yoo ta'e wanta Tigraay Maqalee gaafa qabanne san hagam takka qofa akka bulchine. Sanuu osoon bulchuun ta'in asiin waraanni kun dhumaa ichiin dhumaa sigale. Waraana farqataa marziin ajjeesaa maaliin ajjeesaa ummanni halkan qottoo waraana ajjeesaa sigale. Waraanatti ulguri baatii saddeet qofa cinqiin keessa taa'ee jarri jaaramee firraa baasee. Maalayyaa amma Eertiraati jechuudha. Maalayyaa Eertiraati. Sigale. Ammaasiin lolli kun amma lola Suudaan ni gartan. Hawallolu generaalota Suudaan lamaani maqaadhaaf. Jala kanaan ka gartee hoggii qibaabni irraa qabbanaa'e kadheeysi meeshaa fiduuf. Jala kanaan guutee jira. Kaanis kopha gargaaran, kanaa kopha gargaaran. Itoophiyaas kopha gargaaran, Eertiraas kopha gargaaranii. Sigale. Lola ammaan tana kophaan loltu. Hoggii ibidda qabsiiftu kophaa ta'e qabsiifta malee kophaa ta'e loltu. Saniifuu walitti araaramuullee ni ulfaatti. Yoo ammaan dafanii sheeyxaanticha kana aangorraa geggeessanii raayyaan ittisaa takka hayyoonni biyyattii keessaa fi alaa mormitoonni hundinuu gatta'anii malamtaana jedhanii sigale. Malamtaana jedhanii wal mari'achuu baatan sigale. Welcome Buraaji. Malamtaana jedhanii wal mari'achuu baatan wanni as deemaa gartee waan badduudha jechuudha. Lolli kun takka tush jennaan Masriin kophee ibidda dhiyeessiti. Arab Emirates kophee ibidda dhiyeessiti. Sinqii dhiyeessiti. Ka gubatu ilmaan keeti. Abiyyuu maatta asitti hin fakkaatin. Ilmoon isaa biyya ala barachuuf jirti. Kaadireef kaabineen ilmaan kee luqqisee fuudhee deemuun kun wayii taasitti hin fakkaatin. Ilmaan isaanii kuun Dubaay barachuu jiran. Ilmaan miskiinaati. Kan dheengadda gartee dachiin Tigraay akkasii nyaatte. Kan du'a sitti nimin, kan madaa'e sitti nimin. Sigale. Hajiru dawwalanii sin dhageessisin. Arraasan caala ilmaan kee akka maashina akka wofcoo midhaan daakutti akkasitti dhiiga namaa daakuu teessii jechuudha. Yoo namicha sheeyxaanticha kana amma ergamaa Arab Emirates kana waraanni geggeeffamuu deemu waraana Arab Emirates malee waraana Oromootii miti, waraana Amaaraatii miti, waraana Walaayitaatii miti, waraana Soomaleetii miti, waraana Itoophiyaatii miti gabaabdutti. Waraanni inni geggeessuu deemu Arab Emirates rakkisu jira. Ani waan information qabuun sitti jira. Ifiifuutti dhiibu jira Araboonni. Maaliif Suudiin naannoo sayyoo dhuunfattee Arab Emirates zeeroo bahee jettee rakkachuu jirti. Namichi baalee gurguratee jira. Baalee Arab Emirates gurguree jira. Oromoon takkallee hin dubbanne. Amma bahara nuu fuudhii janiin. Ummata miskiina kana fixi. Araboonni fi dhumuun fedhu. Ijoolleen isaanii qaali. Tun biyya Ameerikaa deemtee baratti. Tun biyya Awurooppaa deemtee barattii fi ijoollee miskiinaa tana. Tajimaa quufnee farshoo quufnee akkanuma gayyaafnu tana. Sigale. Tana fuudhiitii nuu fixii jechuun jiran sigale. Saniifuu ilmaan keenya daangaa keenyaaf dhuman malee Arab Emirates dhuman.
ashkartichi arabii mireet kun ilmaan keenya fixuu hin danda'u no jechuu qabna buufata galaanaa nuti karaa nagayaatiin barbaanna biyya buufata galaanaa qabdu meeqaatu miskiina Soomaaliyaan buufata galaanaa qabdi mootummaa hun qabdu gosa wal bulchiti facaate bu'aan buufata galaanaa kami Liibiyaan buufata galaanaatii fi ooyilaa fi dahabaa warqii qabdi arra gartee damiinaan bultii jechuun Liibiyaan facaate Yaman buufata galaanaa qabdi sigale Yaman buufata galaanaa qabdi arra facaateeti gartee Saudi Arabiyaan buufata galaanaa qabdu bartan addunyaan tun joolleen teenya uzoon ittichi haatee dalagaa barbaade ittichi haatu wanni taatu tun buufata galaanaa qabdu be sigale Rwandaan akkasi guddatte sun Rwandaan misoomaan if dandeeyse sun buufata galaanaa qabdu Burkina Fasoon Ibrahim Traoré akkasitti huno liqii hunda zero firraa gootee akkana guddachuu jirtu sun buufata galaanaa qabdu jechu buufata galaanaa caalaa kasi barbaachisu sirnaa si barbaachisu hoogganaa jabaa sirna kana tarkaanfachiisu sigale hoogganaa hoteela jaaru hoogganaa koriidarii jaaru hoogganaa waan mazagaajaan gootu godhuu miti hoogganaa waan hoogganaan biyyaa godhu sirna biyyaa jaaru barkun ummata guutu Amaara bira huggi dhaqe ama Oromoo hamata huggi Oromoo bira dhufe Amaara hamata kun bar hoogganaa miti hamattuudha mal sigale bar Oromoon akkana isin jetti bar Amaarri kana isin jaa yoo Oromoo keessa gabbu emmaas bar Wallaggi kana yetti bar Shawaan akkana isin jetti Harargeen akkana isin jetti bakka nama waliin fixu sigale kun kana malee osoo mootummaa gaarii mootummaa dhugaa mootummaa mul'ata qabu mootummaa gartee jijjiirama dhugaa san lafa qabsiisee fiduu danda'u taate dursa kennamuu fi qabu nageenya hay bar Itoophiyaan osoo nagamoo buuftee hayyoota lagatan kana ifi qabdee warra gartee qeyroo hiriirsee baankii fi taankii wayyaanee cabsee qeyroon qoma dhiibdee akka gartee baankii taankii wayyaanee dura dhaabbattee wayyaanee maqalee galchite kana hayyoota kana godhe kana fi qabani Lammaa Magarsaa fi qabani Taayyee Dandaa fi qabani Jaawar Maammaa fi qabani Gadduu Andalgaachoo fi qabani sigale mucaahidhaa jiru kana narraa himi aangoo yoom gadhiiftee biyya seef goota jeen kana Kristaan Taaddalee kana fi qabani hayyoota kana wajji namni dalaguu hin dandeenye namni ifi wajji dalaguu hin dandeenye namin ifitti an araaramin sigale bar jarri kun qaama keenyaa jee amaneeti aangoo tana gadhiiseef qaama keenyaa haruun dhaquu jaaniiti aangoo gadhiisaniif himi soo namni nama kanatti araaramin namni ifitti araaramin mee addunyaa tami eeltiraatam dhaqee sii cabsee sii bita dabarse namni waboon sulultaa jalaalolu jirtu nama gartee bahardaarii fi wanni hundi harkaa fuudhamtee waraanni isaa halkanii guyyaa booji'amaa jiru qadiinaggeen isaa halkanii guyyaa gaddeemaa jirtu khaliqii biyyattiin firraa kafaluu dadhabdee sigale doktarri waan hin nyaadhuun dhabe jee hiriira ba'u jiru barsiisaa waan hin nyaadhuun dhabe jee hiriira ba'u jiru barattuu waan hin nyaadhuun dhabe jettee hiriira ba'u jirtu biyya kana keessa jirtu mee sigale biyya fannoo mo'uu dadhabde qaallicha fannoo mo'uu dadhabde sigale dhuga qaallicha marroo dirribaa mo'uu dadhabde marroo bar gidaami dhaynee mataa keessa tumnee dadhabnee bar sululta baqanne nuti gowwa nu seetanii adeero bar gowwa barbaadadhu deemi kan hanga inni 4 kiiloo seenu marroo gaafa gartee gidaami jiru san ana gareetiyyaa tiim qabrichoo kiyya hundinuu gidaami tumnee gurbaan guduunfatee tuma deeme huggi sulultaa dhufu ni baqanne reenuti gowwaa jiraate hay bargamni nama baqateeti suuta qophaa'ee dhufa malee gowwaa nama sulultaa dhaabbatu nama waraanni isaa sulultaa keessa sossoo'uun lola okay namicha kana fannoo facaatee
hinjir uume kilaash gurraacha gartee makiinaan fidee gannaqee fi sigale kilaash gurraacha fidee makiinaan gannaqee fi hidhachiisee humnatti godhee boodarra haalolaa jira fidaa qawwee ummata akkasi qawwee jaalatu amaarri qawwee lubburraa jaalataa be qawwee isaanii takka hin beekanii isin dullattii takka tanuma ta'anii fuula keessaa kan ummata isnaappara harkateetummaa ummata dullattii sanuu kennuu mallasittuu kennuu dite sigale santumma isnaappara kenna eega humnatti godhe booda amma ija babaasu jira nama gartee waboon eega gidaamii kaate sulultaa jala dhufte nama Bahardar harkan jir nama Gondar harkan jir nama gartee Finfinnee tana keessa bakka inni paarlamaa taa'ee haasa'u keessa khaleessa nama ukkaamsanii kutanii sigale khaleessa nama ukkaamsanii kutanii nama Finfinnee magaalaan guddittiin inni keessa taa'u nagaan qabneetu sigale bahara diimaa jaa sigale maaliif waan nyaate san haqqisiisu jira araboonni Arab Emirates so sanifu waraana Itoophiyaa leenjina waraana isaa wajji deemee lolu ashkara Arab Emirates jaamale Itoophiyaan gartee ififu nuti ilmaan Itoophiyaa Arab Emirates jala bilisoomsu qabna amma nuti gabrummaa Arab Emirates jala jirra Itoophiyaan jaalattee jibbitee Arab Emiratesin bulu jirti sigale waan Arab Emirates godhi jetteen godhu jira jechuudha qallichi dallaala guddaa Arab Emirates kitaa'eeti sigale dallaalu jira sanifu ilman Ethiopia የውድ ተመልካቾችን የኢትዮጵያ ልጆችን በአማርኛ ቋንቋ የሼክ አቡታ ማል ጃኒን ጋቦሎ ለሰድ ያቦሎ ሊማል ያፋና ማረት የረብሻ በጣበጣ አልፈልግም ይገለ ሸይጣና ወጅ ረብሻ ጎዱ ሉለሰሙን ኑቲ ሐራማ ተው ይገለ ኑቲ hayyoonni wal mari'atanii xiqqaa guddaan hayyoonni keenya maraataa kana akkuma aangoo harka keessanitti irraa fuudhu qabdan aangoo irraa fuudhu qabdan maal kun barboona namni bakka inni irraa dhufee beeku hin jiru he don't have any background he don't have nothing sigale namichi wanni inni baratee dhufe siistamatti nama diigan insa keessa gaafa taa'e hiccitiin inni akkaataatti nama diigan akkaataatti nama fannisan akkaataatti nama wallolchiisan akkaat eenyu akka dura Oromiyaa keessa eenyu akka dura cabsuu qabu naannoo tana akka cabsuu qabu eenyutti akka dura bobbahuu qabu sigale eenyutti akka dura bobbahuu qabu insa keessa baratee dhufe wanni inni dura akkuma dhufeen Oromoo irratti lola baneef maal akkuma dhufeen wanni inni Oromoo irra lola awaajeef maal Itoophiyaa keessa yoo Oromoo caccabsite male mee Harargee akka godhu jiru laal ummanni Harargee ku yoo xiqqoo ijabanatee dammaqee ekonomii qabaate woboo kana dura yaatu kana gartee dhabuun dandeenye yaadaju balleessuun qabaaje Harargee guutuu balleessuu jira awwadaa ifaa bar ammatti dhaabanii diigu jiranii bar akka jiranitti awwada hin fakkaatu ito Harargee bar amma meetira kudalama kararraa fagaadhaa janii nama xaragu jiranii bar sigale horiidari jani so namichi wanni inni baratee dhufe nama walin naquu sigale insaa keessatti akkamiin nama fannifta akkam amma namoonni gariin insaa keessa ture maarree keessa ture jaan sigale ak Oromuma fannisuu ture ammaas akkasuma jira bar wahuma insaa keessatti bulchiinsa mallas jala dalagu jiru bulchiinsa saa keessa godhu jira sigale tana shira gartee duraan itti beeka Tigreen sirri barsiifte maaliif eenyu ka fannisu eenyu ka jeesu gosaan akkamiin nama walin naqu naannoon akkamiin nama walin naqu isa garti gaafa duraatis akkasuma jechuu turan Tigreenuu bar adda giraatii fi maarree wal qooddii bar Tigreen mataan isii beeytu akkasi wahuma Tigree keessa barate bar Oromoo fide bar Oromoon takkaa gosa wal qooddee naannoo wal qooddee yoo Wallagir katte Harargee gammada yoo Arsiin harkatte Walloo gammada sigale yoo Gujiin harkatte Booranaa gammada Oromoon gartee alhamdulillah ilma Oromoon nu harkate male takkaa Oromoo wal qooddee ngarree
akka oromoo wal qoodu akka oromoo walirraa baqatu si gale irra dadhabaa namaa laaleeti aangorra kaafite amma sheekotii manzaraa tana laafina isaaniif fayyadame maaliif sheekotii manzaraa tana gaafa duraa sirni duraa sun 4 kiiloo ol naquu dhiisi isaanii wajji wal gahin taa'u amma maalittiin fayyadame jee ummata dur sirna beeku kanatti dhiiseetuma sheekotii manzaraa tana ol guurachuuse waraabessa beelawaa kana ol guurachuuse ne sheekotii manzaraa numaatuma hiltan keessa tattaa'oo eegalte sharaattan keessa hay jannanii nuti salaannuufu kanuma Allahu akbar takbiira kan wal jalaa jaanza sigale way takka arkanii beekaniisa bishaan namni daaqoo kana siree namni rarrafu tana way takka arkanii beekani so kana fayyadamu jira jechuu irra caalaa inni maal laallata nama dadhabaa gartee harka qalleeyyii wanti sin qabne kana qasammuu sedduu waa'ee siyaasaa kana qoraqoree wanta godhuu hin dandeenye kana fayyadamaa jechuudha saniifu awwanniin isiniin juu sheekotii manzaraatii fi qeensii manzaraa firraa eega khayriin qabdu amma gaafa kaan nuti amala isaaniin beeynu abuna Sayros abuna Osxaaxiyos abuna Gabriel abuna Maarree jennee jara kana wanta ortodoksii kana keessaa bilisoomside jennee bookaanila idaa wanti hundinuu maallaqa biran kuttu tokkuma nu keessaa Sayros kan jaaniin san mataa qabaniitu mataa qabaniitu qacam godhanii maallaqa qaallichilaa mana maallaqa jaareeti maallaqa feekaa kana doolaara kana abiyyi kana bars badoomina isaan beeytanis mana jaareeti maallaqa doolaara feeka kana qawmaa siin binne kana guutee hidhaaniidhaan guutee akka taane huggii qabdee deelinnatiin kun keetii siin jetti maallaqa hulaarraa bananiituma gurraacha kana akkas si garsiisa namni albaatuma fi qabuu hin danda'u numa jaa maallaquma kana laalee si sheekotii manzaraa tan akkas godhanii manuma maallaqa kana fuudhanii kun sheekha Allahu akbar khoofi makkana godhu albaatii fi qabuu hin danda'u sheekotiin akkanuma godhatti abuna Sayros lat godhaniituma huggii nuti jala hiriirree muslimaa fi kiristaana waliin qoonnu mirga keessan isinii falmina jennee huggii jala kaan Sayros galgala fuudhaniituma maallaqa kun keetii namichi khoofiyaa darbe ከብየ ቡልቹ ጅሩ ኢሳ ዛሬ የኢኔ ልጆች ሚትርክሾ ልጆች ሚልዮ ልጆች የሸይጣን ልጆች ገበሄቱ አቦ Sayros ረቢጂ ገቲ ከፈለ ረቢጂ አከቢት ከነኑ ጎት ሶ አከሲ ጎደን አመ ሼኮቲ መንዘራቱን ታካኒ ሲንዱበት ቪዲዮ ወራበኒ ሀርካ ቀበን ሲገለ አማ አመንቲ ሙስሊማቲ ማሬ ሙስሊማቲ ሲንጀ ወላሂ ነክጅበን amantii muslimaatan inni waata ka godhe muslimni kan buqqisu jiru kanaami ummanni arsii ka buqqa'u jiru kun bar dhibbarraa dhibbatti ummata muslimaati sigale ummanni harargee kan koriidara jedhanii buqqisu jiran kun bar ummata dhibbarraa dhibbatti ummata muslimaati bar osoo sheekotiin tun isa bira kabajaa qabaatte ummata kana kabajaa qabaa sigale ummata kana kabajaa qabaa so sheekotii manzara akkasi maallaqa mana guutuu kana agarsiisanii sheekotiin albaatiin mudawwar kana balleessiteeti viidiyoo irraa waraabe sheeytaantichi taa'e so nama hunda akkas godheeti fixe jechuudha saniifu namni gabbee sagalee naa ta'a gabbee maarree naa ta'a jetta yoo sheekka abbutaa miskiintichuma keessan kana ta'a dafqaan bula maallaqa miliyoona yoo daraaddaranii itti naajama tiqqoonti yaa'u nageessi rabbiin imaana kana na guute huggii ambitii qurxii nyaattus anshiru matiyyaa nyaadhaa jechuudha saba xiyyaa wajji soo saniifu garjara kana fa'aatu gartee ganaa nuu dubbachuu ta'a isaan gana gabbahanii waraana lallabuu ta'an yoo sheekotiin manzaraa gabbaatee deemaa duulaa halaaliin jenne mujrimticha jalatti qabiinaa taa'inati akkanuma qabiinaa taa'e amma mazmuuriin gayyaate galaanoo jechisiiseemi farshoo qubs amma tatti aantu sheekotii manzaraati gabbateeti afaan arabaa kana bar hadiisa da'iifaa fi maarree mitirkishoo Abdallah ibn Maarree mitirkishoo je'eemi gaafa kana takbiir siinjaa sigal hadiisa dur da'iifa jennee nuti darbe soo saniifu ummanni keenya
numaati xiqqoo kanaatu gartee sagalee isinii ta'uu jira sagalee teenya tanallee dhagaa fudhadha waan isin fayyadaati wanni nuti dubbachuu jirru waan isin fayyada waa takka wanni isinirraa barbaannu wanni isinirraa eeggannu hin jirtu milkiitee isan qofa isinirraa barbaannu duutikka isinirraa dhaabbattu qofa barbaannu buqqoon akka isinirraa dhaabbattu qofa barbaannu akka isin gammaddanii kana ma jiraattan qofa barbaanna gooliin teenya takkittu matana abalu aangoo qabsiifnaa miti gooliin teenya sigala shaytaan tichu kunu yoo ummata keenya irraa du'a dhaabee hayyoota facaase kana mariyate woboo jitaayee haase woboon maaliif Tanzaaniyaa dhayte nagee barbaaduu fi lubbuu isii qabsiifte osoon hoogganaa tokko qofan ta'in hoogganaa fi itti aanaan hoogganalleen maaliif lubbuu isaanii qabsiisanii Tanzaaniyaa dhaqan nageenya barbaadaa Oromoon hangamta akka nama akka nagee jaalatu Jawar Mahammad kan hidhee namichi kun irra deemee akkas godhe mana hidhaati gabbaana dhaabbadha meeni mari'annaa dhaabbadha maaliif jaan nagee barbaada silaa osoo kuma mana hidhaati bee ummata akkasitti aaree du'a Hacaaluutiin aaree inni hidhamuun aaree Baqqalaan hidhamuun aaree ummata aariin akkasi guutame san osoo hoggume mana hidhaati gabbaa'u hoggii tuurii thank you jee as keessa deemu Kala faje ozo namni tokko lafanne afa hinafu jechu meedapa waan dhufurra waan baduu turra guddoo jechuu fi hayyoonni keenya nagaya jaalalaa fi akkasi ciniinnatanii shayxaana kana jalatti wannata ummata dhumu jiru ummata buqqa'u jiru ummata gudeedamu jiru kan inni nu ragaabe osoo kana wallaga godhe beeytani osoo kana itti wallaga fixe beeytani osoo kana itti wallaga gudeechise beeytani khatikra indubbatten jeesi inni nu paarlama irra taa'ee ragaabe hayyoonni keenya kana hunda osoon arkanii osoon beekanii sigale kadu'e kabuqqee mee dhaloota dhufu hin ajjeefnu dhaloota dhufu abdii haa taanu jedhanii meedhaaphaa jedhanii dadhabanii jechuudha waan sirraa'u miti sigale waan sirraa'u miti nuti kadhannee xiqqaa guddaan kadhannee yaaboo Oromoo tara dhageeffadhu yaaboo Oromoo Itoophiyaa keessa gartee dubbeen kee nagaa qabaachuu qabdi beeziin tee bakki ati irraa dhufte tun si jaalachuu qabdi si deeggaruu qabdi si wajji hiriiruu qabdi rabbi sodaadhu ummata kana dhageeffadhu yoo ummata kana hin dhageenye booda hallayya seenta kadhannee mee gaafii ummata kanallee takkallee taatu mee takkuma deebisi gaafii itti rarraanee si deeggarru kunootun deebite ta afaan federaalaa isinii deebite ta Finfinnee eeggadha ta Maarree eeggadha jennee kadhannee dadhabne boodarra Oromoo marra gattaa'e jechuudha abbaa gadaa rashanu Hacaaluu jeesuun beekaa Oromoo ari'uun lammallee if jala ari'uun Jawaar Mahammad hidhatte ol kuchiisu sigal hadubbate hunda shanee ilaalcha biroo qabdan ol guuruu eegalee bakka kunin sirraa'u nama sirraa'u miti kana cabsuu malee qaceelchuun hin danda'amu jennee murteessinee gabbaanee saniifu tanaafi nu dhageeffadhaa isiniin jenna waan birootiin keessa isii sirri beeknaa waan kana keessa gargalchineeti amma namoonni gariin namicha kana fa'aatu Oromoo maa wajjin hin mari'anne shayxaana wajji mari'attee biyyatamtu jaaramame nama dhiiga namaa malee hin jiraanne sangubbaadhaan nama Itoophiyaa tana qabdii qabsiisee lolu jiru Arab Emirates qabdii guutu fudhattee jirti anaarraa isiniin himne dubbii baale dubbii bishooftuun gurguramuu tanaarraa isiniin himne gaafa sanna kofluu turtan arra arkitanii jirtanii saniifu ummanni keenya if qopheessuu qabdanii lolli amma adeemu yoo dhufellee lola laafaan ta'u Oromoon lolli kun laallatu jettee woboo ifiitii wajjin hiriiruun dirqama siiti hayyoota ifii dhageeffachuun dirqama siiti yoo waliin dhageeffanne yoo wal jala yaane bu'aan nuti fiduu teenyu hin jirtu amma sakana lafaane waya baluun na shawwade tashawwadallee hin jiru gana kana booda hayyoonni keenyallee wayni shawwadame way maarree keenyaan seetti kenne wanni kana jaamtu hin jirtu kana booda ammumarraa irra dalagu qabdanii
ammu marra aliif jettanii ummata qaallichi hundi jaaru qabeenya oromiyaa kan namichi kun caccabsee biyya ala guuru jiru kana dhorkisiisu humnatti qabsoo teenya humna jijjiiraa deemuun yeroon isaa amma yeroon isaa amma raayyaan ittisa biyyalleen raayyi ijoolleen bar amaaraa fannoo dhukaasutti jirtu keessattuu milishaan qaallichi kun ifi xayyaara fudhatee kutaa xayyaara bitatee taa'u jira qophaa'e yoo akkam rabbi garaa laaffisee zinnaash fudhata zinnaash illee waan barbaadu natti hin fakkaatu yoo akkam rabbi garaa laaffisee zinnaash kan inni baqannaa jee isii qofa mariisisaa milishaa ati namni si mariisisu hin jiru abbaa gandaa ati namni si mariisisu hin jiru abbaa aanaa namni si mariisisu hin jiru ummata kana keessatti hafta ummata kana keessatti hafta ummata kana wajji jiraatta ummata kana madeessin qawween tee ummata kanatti garagaluun qabdu qawwee tee ummata kanarraa ol qabu qabdu sigale qawwee tee ummata kanarraa ol qabu qabdu obboleeyyan keeti wajji dhalatti wajji guddatti yaa milishaa yaa dhiitee qofa sigale wahiin akkana seenin taatu sitti iyyuu jira biyya siyaasaan bulchan siyaasaan isaa horoqooytee ajooytee jirti diinaggeen isaa burkutooyteeti doktarrii waan nyaadhuun dhabe jee hiriira ba'u jiraan siin jee biyyi inni itti fufee bulchuu danda'u jirtu haga ammaatu aangorra turuu kan inni danda'eef dadhabina mooraa qabsaa'otaatiin facaatii mooraa qabsaa'otaatiin mooraan sun amma wali ijaaramtee walitti ittitaa jirti gaafa namichi ni baafata gaafa dubbiin dhumatti yaa milishaa ati harritti baafattu hin jirtu yaa ministeera ati harritti baafattu hin jirtu yaa bulchaa godinaa bulchaa aanaa harri ati itti baafattu hin jirtu ummanni arraa ati manarra diidu kun ummanni arra gartee gibiraan ati gidirsitu kun ummanni buusii milishaatiin ati gidirsitu kun ummanni kun boruu ilkeensi nyaata arra guyyaa aangoo qabdutti guyyaa yeroo qabdutti ummata kee cinaa dhaabbadhu ummata keetii wajjin dhaabbadhu sirna baduu deemu sirna aduun itti dhiite sirna gartee akka maammeen baanu biyya bachoo maraataa nyaate godhe sirna kanaa wajjin hin badin mangistuu Hayilamaariyaam yaadadhu warri isaa wajji nama dhiituu ture warri isaa wajji nama hidhuu ture warri isaa wajji nama buqqisuu ture warri isaa wajji toorchi nama godhuu ture hundinuu arra mana hidhaa jiran inni Zimbabwee keessa bashannanu jira sheeytaanticha kana karaan isaa kanuma warri wayyaane wajji nama godhuu ture hayyoota keenyaan rabbiin seef godhe arra opiidiyoo arra gartee ummata kana nama godhu jirtu ana saniifu milishaan keenya abbaa gandaa keenya bulchaa aanaa keenya bulchaa godinaa keenya ilmaan keeysan gosa teeysan lammii teeysan niif yaada harri isin namicha kana wajji dhaytan hin jirtu namicha kana aduun itti dhiitee jirti kharayyuu lafaatti ka'ee jira diplomaasiin isaa qoftee jirti arra Jabuutii xiqqoo santu sigale Jabuutii xiqqoo santu gartee Itoophiyaatti hanjamaa godhaa jira Jabuutii xiqqoo saniifu lolli galaana diimaa keenyaa miti nuti kaayyoon teenya nagaya buusuu ilmaan miskiinaa lubbuu isaanii baraaruu informeeshina jiru isiniin gayu fudhadha sheer godhadha waliin gaggaya kun sheekka abbutaati hanga yerootti aantu wali jechaanu nagaan naa jiraadha baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabanya nagatti